Shamarra kafuunee ilmaan Oromoo bakka jirtanitti nageenya kuusinaa qabu siniin jecha warra YouTube chaanaalii kiyyaa agartanii subscribe share like gochuu na jajjabeessa nama dhaabbadhaan siniin jedha. Kanatti aansee dhaamsa wayiin qaba. Dhaamsi kiyyaas maalinni viidiyoo amma deematii jiru yookaan immoo viidiyoo zimminneetuma waanuma agarree waanuma agartanii poosti gootanii gaarii yaraa waan dhugaa ta'e walii wallaalati jira. Innis maalinni isinitti fakkaate ani akka yaada mataa kiyyaatti jechuudha. Hundumtuu akkuma namatti haguma beeku waanuma beeku irraa dubbatame tokkoffaa viidiyoo Wallaggatti lolli ka'aati jiru kan uummanni keenya ajjeese kan uummanni keenya balleesse asirratti maxxansuun bu'aa nuuf hin qabu. Kuni akka yaada mataa kiyyaatitti sinii galee waan ofii keenyaa taane sana maxxansuu qabna malee waan isaan achitti hojjetan yookaan waan isaan balleessan waan isaan ajjeesan asirratti yoo maxxansitanii bu'aa nuuf hin qabu. Durumaanuu kan nuyi duune kan nuyi gubanne kan nuyi biyya keenyarraa mana keenyarraa kaanee nutu akkana ta'e jedhanu malee isaantu akkana ta'e namni nuun jedhu hin jiru. Kan duraanitirraa barachuu qabna yookaan immoo waan nu maddii jirurraa barachuu qabna. Sinii galee amma Tigraay keessatti akka sanitti dhumaati turani yookiin ajjeesatii jiran turan isaanillee isaan waan ajjeesan sana maxxansanii waan ofii ta'anu maxxansanu malee. Ilaa barachuu qabna bara. Wayirraa way barachuu qabna. Kanaafuu waan uummanni keenya achitti yoo isinittis ergan viidiyoo isinirrattis ergan isin daddaftanii asirratti ol darbuu osoo hin taane keessatti qabadhaa keessuma keessanitti qabadhaa yoo wanniillee ta'e keessa walitti himaa waan ta'aati jiru barreeffamaan yookiin immoo sagaleen dubbadhaa malee viidiyoo sana asirratti hin maxxansina. Namni hate tokko jechuudha. Namni hate tokko aanatu hate jedhee tooyi ifa of hin baasu. Namni badii wanjala tokko hojjete aanatu kinoo akkana godheedheen fillafiitii of baasa. Kanaafuu nuti maaf waan kanarraa barachuu dadhabna. Tokkoffaa warra ganaa hafaniirti rakkoon irra ga'uu danda'a. Kana yaaduu qabdanii. Lammaffaa immoo ammas immoo addunyaan akka rakkina keessiif hin dhageenye ofii keetii waan badii goote ifa baasaa jirta malee waan baddalamaa waan rakkachaati jirtu ifa baasan jirtu. Kuni akka yaada mataa kiyyaatitti. Isin akka yaaddanitti keessanii ani akka yaadutti jechuudha. Kanaaf waan nu itaane sana dubbadha waan nu itaane sana mul'isaa malee waan nu goone goonguma hin mul'isina. Hundi keessan jechuudha. Waan nu goone goonguma hin mul'isina. Please kanarraa of eega. Lammaffaa irratti dhaamsi ani qabu gargaarsa jedhamee kan walitti qabamaati jiru kan guruppiin hidhamaati jiru hin jira. Hamma walitti qabame sana qabattanii taa'uu odoo hin taane birrii 5 birrii 10 haa taatu ergaa fi namoonni rakkachaati jiran daa'ima wajjin rakkachaati jiran kan harmee hoosistuu jira kan garaadha qabdu jira jaarsa dadhabaa jira jaartii dadhabaa jira. Karaarra taa'atee jira. Sinii galee nama dhukkubsataa nama fayyaa hin qabne jira. Kanaaf qabatanii kuma haa ta'u miliyoona haa ta'u ittanii taa'uu odoo hin ta'e hamma walitti qabde sana daddafaatu ergaa fi warri gargaaruu barbaadanii sinitti tolee gargaaruu barbaadanis immoo guruppii baay'eetti hidhamee jira hamma dandeetti keessanii gargaara. Walirratti ilaaluun bu'aa nuuf hin qabu. Ba'aa keenya eenyutu baata numatu baata. Numatu wal maddii dhaabbata waan ta'eef. Ba'aan kun immoo nama tokko odoo hin taane kan Oromoo kutaa 11ti. Hunduma keenya boruuf iftaan rakkinni nurra ga'uu danda'a. Hundumti keenya iyyuu rakkachuu dandeenya. Kana beekuu qabdan. Asumarra baanee sirbuu odoo hin taane alaa yoo ati sirbitee moo yoo ati boochedha kan namni siif mirmatu. Waa marattuu rakkina kee dubbachuu qabda malee maalii kee yaani gammachuu kee dubbachuu hin qabdu. Gammachuun kee gaafni dubbattu gaafa bilisoomne gaafa ifatti baate gaafa san gammachuu kee dubbatta. Hammuma feete osoo gammaddee hammuma feete waan barbaadde argattee haga bakka barbaadde san geechutti rakkina kee malee homaa haasoftu. Si gala akkasitti si dhageettii argatti waa hundumtuu.
Isinii galee waanuma xiqqashuu ishee agartan as baatanii dhiichisuu osoo hin taane waan hangara fuulduraatti nuuf immoo parsantii isaa olii ta'uu danda'a. Isinii galee kanaafuu kanarratti hojjedhaa warri sagalee gurguddaa qabdanis warri dhageettii gurguddaa qabdan yuutubaan feesbuukan warri qabdanii kanarratti hojjedhaa. Kana taansee immoo warra dandeettii haga ta'e dandeettii ofii uummata ofiitiif sagalee ta'uu barbaadu waan yaada ofii of keessa baasee dubbachuu barbaadu immoo bira dhaabbannee sagalee isaa san akka uummanni dhaga'u gochuu qabna. Isinii gala sheer gochuu maal gazzabatti hin baasu bar sheer gootee fi akka namni biraa dhaga'u goote namni sun boruuf iftaan immoo kan isaa olii dubbachuu danda'a yookaan kan isaa olii hojjechuu danda'a. Kanaafuu kanarratti haa hojjennu isiniin jedha Oromootiyyaa hundumti keessanuu hedduun isin jaaladha hedduun isin galateeffadhaa naaf jiraadhaa warri YouTube chaanaalii kiyyaa agartanii subscribe share like gochuun dagatinaa naaf galatoomaa isiniin jedha turtii gaarii.